si bosii gadi siyaa qabu. Karaa tanaa gocha maallaqa tolaadhaa hin kafalu yoo immoo godaan hidhaa haa ta'uutan bakka daasan ana hidhaati gadaa baasa. Bakka gadaa san naa jedhamu. Siinii kee bara tokko jedhamu lama jedhama bara. Lama jedhanii biraa bara. Nagaafatatti bara deebii isaa siifan qaba. Inni nama hammaamatti nama hidhee nama garafee jedhu qabuu dhaqee deebiin abilii kiisha isaa keessaa fuudhee dhageessa hayyeekaa inni qabsiifate harroo maalirratti kunuunsuuf jedhee ni qabadha. Ni qabbanaa innis qabbanaa innis qabbanaa innan booda deebisaa gaafadha. Kanarratti an dhiise atoo uummannis maallaqaan bitamee jedhe ani har'a taanaan booris taanaan amma namaafatti ta'uu dinaasaa dhokanaa jechuudha. Hoggana biraa baatee Allah waalam kiyyaan kun maallaqaan bitamee deemaa ta'uu jettas ati oomisitti dhufee haasofta laakiin immoo yoon sidaan ani ittiin xuraa'ee jedhe harki waa fuudhee bare dunguduu raafama itti Oromoon harki waa hatee bare dunguduu raafama yoo itti gahee jete akkuma sana inni fuudhee jedhee qaqqalee bara. Hin qabu miti dandee qabu miti waan fuudhu beekaadhaan. Amma kan jedhamu dubbii kan kee immoo amma dubbii kan kee kajaraa finnee kaanee ammas taanaan booda taanaan kagadaatii katulaa ni finna. Ammas gadaan tolaan dandeebi ammas waan gocha kana sirra yaadeef antolaa hin dhiisu maal jedhama. Antolaa hin dhiisu. Maaliif ammishiyoo naa obsi wanti isin jedhee galmee irratti galmee hin baniniiti. Kajaraa ni finna kajaraa hogga finnee kaane kan kennu gadaa amma iyyata barreeffattee na gadaa tola natu si duukaan jira. Karaa kan jibbuu turaan badee turaa sana jechuun miidhaan jiraa jira sana isiin akka rabbittis akka qaamni seeraa ilaallatuttis ilaaltanii dubbitan narraa finnaan goota alas. Kagamajan kajalachani katulati pagada. Haterapi itu ha gadara tasani jidduu ni finna ayye dura mujimmaa kun mata nyamu dhukkubu jira mana hidhaati abu afshin inshallah mana hidhaati akka baatu godhu karas samboota dubbisaanii itti aanee dubbisaanii ni finna ammoo anta tolaadha an mallee dubbadda an ubbeetisallee ni ta'u amma ida mana dhuftee jiru lalaatee garaa deemu miti mana hijaa kanan bahu Aggeeffattu ammas maaliif kajaraa kana ni finnee kajaraa ni finna ka'u jaartii uffanniti jettee dhufte sanas sunis sanduuqa biraati. Dhifeetu dhiisi kajaraa lachanii ni finna kajaartii keetiitiif ati fe'utti manitii jettee galtee miti sunis hateessu. Ammishiyoo dubbii maalli gadaaf tolaan kun yoo waliin nagaa ta'anii jedhu manguddoon biraan dhuftu kajaartii keetiif katolaas an gadumata kenna ol isin dabartu gadumata kenna yoo diddee mufiitil jette kalaas ati anjara kan wallahi angu maaliif eenyu namanta rabbii gaditti qaamana rabbii jaarti mana hasa buat dulu mala sakit itu lupa ayo masih khade mana hasa anu korte ni sakal tu ya hadam ni ana maraj ni mana ko kerjasa nama jasa harkan to ko jula ni bocah kana dari orang yang wajib horret ilmu jikam aku itu bocah kana andar dari itu sih tanah bocah harakan ni milah itu dibilang le Dulu agak petani ni, wan sih sana agak petani ni, wan gundau datang ni, terus suatu masa rahat je jadi interesan juga je, amas kadra hasil itu berarti, saya dah ada. Karena kamu mau dibikar orang timna, hasil ni sendiri, tak kamu thora akan bulat, kajaraa tawar mana ta'e mallaqa
Faatuuraan jira. Kada ilaajaa. Kadawaa jechuun ilaaja jechuudha maarabaatti kadawaa. Kiniina. Sanaa fi kakashaafaa kan dawaa biti. Dhageessa. Ogga dawaan hanga kana jedhamee ilaalee kashaafaan hanga kana jedhamee waan faatuuraan baheeni waliin. Guddoo waliin dhannee gadi fuunee waraqaa gadi baasifnee ittoo bira dhannee waan gadi bee waraqaa jedhamu qabu sana inni nu bira jirtu irraa inni nu bira jiru qabu waan bahe sana baafnee jara waliin naqataa. Waan baasanii baafna waa'ee ammaa kana gadaan dhugaadha itti amma gadaanu maallaqa duraan dhibba barbaasi dhibba barbaadamti gadaan gadaan akka bakka bujuwaan toraayyoo hakam duuba arshimee qabatanii maal arshimee qabataa kan waan dhimma fiifoo dalagadhee qabu ijoollee guddisu maallaqa kana keessaa guutuu qaba. Kagadaa ba'aan meeshaa taa'ee qabsiisi sana dhiisisin jiraara bara sana dhiisisin jiraara sana dhiisisin jiraara bara nama. Kagadaa Kagadaa isa dambalata ammoo adaan meeshaa taa'ee kaa'ee dawaa gochuu miti manni sakaatii karaa nagaa hojjetu buusunu yaaluun beekamu waan guddaati iddoo kana toomii iddoo kan isin gara tokkodha ammoo waa'ee maallaqa ammoo dhimma keenya taane dhimma keenya gidduu hojjechuu seentee ammas maallaqa illee kafalachuun kun wallaahi siif illee waan haala jireenya biqilaan ni beekta waan guddoo tokko jechuudha sitti ulfaatti amma natti ni ulfaatti jechuudha amma maallaqa kana sirriitti dhiisuun ammoo haa gadaadhaa ni kafala kan kafalatti haa tolaadhaa ammoo tolaan ifarraa haa kafalu amma maallaqa tolatti baasu hin qabu. Hin qabu ammoo dura tokko fudhatti gadaan kun mana ilaalanii haa gubbu takkaa bakka isaa naa jedhamu bakka tola gadaadhaa ana hidhaatii gadaa hambaasa jedhadhaan. Akkamii bakka gadaa san ana hidhaadhaa gadaa hambaasa. Hayyee kaate bakka gadaa fakkeenya ni hidhamta. Hayyee dhaggeeffadhu. Awwala ogummaa lakkoofsa kana fakkeenya wanna tokko fakkeenyaan waasi fakkeenyaan lakkii maallaqa sii kenna wayini wanna kana geessi magaalaa kee gurguradhu magaalaa kee gurguradhu dubbisii dhumaa sii hima kanaan booda amalsii sii kennu wal maraachaa irraa bara wal maraachaa dhaggeeffadhu ogga magaalaa kaatee magaalaa deemi waa gurgurachuu danta fakkeenya ogga sitti gurguru Agak asilah, obat itu dulu. Lama sadi afur jedhamu tokko kana kayo tokko dua iya kalau si bosi kan siya kayo halat tanah macam malaka tolada kafalu yo mo godan hida hata hotel bakadasan ana hidadi gada basa bakadasan naida sini ke bar tokko jedhamu lama yana wal Nama jadi biar apa? Kalau sekarang Abadi sana nak kau tanya. Sanu masih bagal. Abadi kasih pun tadi tidak mesti menjadi bagal. Ya lu khati lah kau sekarang lah kau tutup kau lama itu mu lama saja aku jadi. Takkan hati ni wai itu kamera tu terasa mesti. Mantap tak hasma wali lah. Sedih sikit itu tak kalau tu mi itu tak anak abadi kamera hayam ni na hayam te na ऐसे हार वाले के खाते हवा से हम बुद्धू चुरा वरा गदा अंधेमी दुबरा जेमी laali anjootu hedduu jira. Kanaaf jecha kanaafin kaameraa haddee kaameraa dhiisaan kana qarshiidhaaf kaameraa haddee ammoo wanta maallaqa dhufuu nama waan kana keessa jiru maallaqa dhugaara iddoo dubbanne hedduu tokko sigaltoon godhamu. Haata guddaa duraa qabda ammoo bakka maallaqa gadaa tolaan mana akkamitti baase kana gattu kanatti annama baatii meeqa waa hedduu keessa bu'aa bayya hedduu keessa hotee haa gadaa baaftee ni kafala. Biar ada di beberapa malam ni kamera, amu tolara, san, warna jana, tanah boda, warna cerah hanya, orang tak begitu as polisi, itu nangat tani, isa terake, masalah hakal domu, wallahi oromo asa, oromo bakunda, hajiratu, malini, oromo tani wallahi bakunda ti diracun. Beredar, jadi bakal itu seti argamte, rakon tak kami nanti segar gartu juga.
Araan tana osoo abu akmal kun akka biyya keessatti illee nama guddaa keenya nama Oromoo hedduudhaan wallahi nama dirree tokkoon deemu jira. Guyyaa araan tana kana wallahi nama kudhanii ol ni ga'a nama kudhanii. Khayme jechuudha jaartii wallolee jaartii namaa fuudhee wallahi ciqqeen biyya tana kasaa hedduudha. Takaameeraa hangooti ol hin beeku. Laalati wallahi ajaa'iba godhee afaan qabadhee wanni hojii wallaalee jechuudha. Tana hundeen nuti haala kanaan adda gaggeessu jira jechuudha. Akmal araan teessisiin bira taa'ee ilaalu hogguu tana fite ta'an dabra hogguu amma tana fite ta'an dabra wallahi ammoo ta'ee ammoo namni summii takka dhibba takka isaa hin jiru. Arraa kan arraan kan raachaa irraan keessatti laaletti namni maallaqa summii takka hisaabuuf hin jiru jechuudha. Amma sanbiraan gadaa mana hakimaa geessee duraan dhibba afurii fi kudhan itti baasee jechuudha. Waraqaa irratti keessa ilaalu waraqaa gartan. Kana hunda naadhaan milataa hagadaraa kana naadhaan milataa meeshaa isaas jechuudha qawwee fi shuguxii meeshaa hidhannoo guutuu suuqa kaayedii mana hakimaa geesse halkan gadaa dhukkuu jira isaaf illee du'aa godhaa fi ni baafna salleedha yoo baasuutiin an bakka isaa hidhameetiin tolaan bakka isaa hidhameetiin gadaan sun hidhaadhaa haa gabboo malee خلاص ammoo har tokkoon inni akkasitti ni gargaaraa jira maallaqa waniin gadaan haakama geesse san rabbiin naa kanna ni hambiladhaa jee ammoo kana isarratti dhiisuun wallahi waan itti tokko dhowwalaati jireenya biyya kanaa kana nuuf beekachuudha warra keessa jiru maallaqa isaa hanni gadatti baase tiqillee biyyaraallee deeffadhu maallaqa biyya tokkollee biyyaraallee deeffadhu maallaqa haisaan hin kannaaf inni gadatti baase ammoo kana kaanin jara keenya maallaqa inni tolaadha tolaan kun gardan gojantaadhe daratti lagi hojii jiraallee na baase wanni duraan darbee qabus bittiin godhanii uffata hiyyoomtee ciranii ciree fitee san biraan jechuudha dalaga irraallee baatii meeqa jechuudha aan irraattina dalagaa wajjin jiru jechuudha naa godhalleen dalagaa dhaabne wanni namaa tokko wanni itti biyyaa baane dalagachuu biyyaa baane tanaaf jecha dila kan hunda guyyaa hin taa'u bira deemu jira jechuudha itti biyyaa baane keessatti bilaalee ulee keenya fitu jira mashaakila kanaan tanaaf jecha kar tokkoon biyya tana keessallee ni deema dubbitaan bakka tokkotti qabbineessee obboleettiisallee warreen namoonni hedduun karaa keessatti dhuftanii jaartii antee haadha manaa dhiisii ishiinsi jaalatti hinaafatu waan kana hunda isii dansiisee jaa turtanii wallaahi dhiifamaa wajjinii natti illee hin aadaan akkan itti deebi'ee ishii tana wajjin jaalatu anaa dhibee jechuudha. Silaa wajjin jiraadha. Jaartiin mana keessaa wal dhabuun mala. Yoo ka'ee an xiqqoshoo yookaan ta'ee yookaan wal dhabbiin tokko dhufte tun haa wal dhabbii haga kanaafu akka kana goote fajjira keenya shari'aan akka afurii jimte. Osoo hin fuudhin osoo gubbaan fuudhee wakitila kan dara dalaganii akka biyya silaa asuma irraa gubbaan fuudhee yoo lubbuu na baasanii jechuudha. Takkanaati wallahi hojjettoota fi dawwattoota keenya tanaaf jecha akka itti wajjin galuun wallaalee tanaaf jecha rabbeechi dhiisee irra dabrii anaan jechuutiin jechuudha. Yoo rabbeechi dhiisee akkuma ammoo obboleessa isaa rabbeechi jechuutiin gallakkisee rabbichi jee gallakkise rabbiin itee garaa jee karaa makiinaa gubbaa jittee yaaddi makiinaa narraa qabiin waan maraatii miti. Karaa makiinaa guddaa gubbaa dhiisanii yaaddi makiinaa narraa qabettee rabbi kadhachuun waan maraatii miti dubbiin amma dhuftee amma tontolaa gadaa araan kan argee galgala kan ammoo qonqoraa fi waliin nyaatu hunda keessatti ammoo achi gabbeessisaa sabtii nu baalamee jechuudha. Guyyaa sabtiidha. Baalamee hanya guyyaa sabtiidha. Ani immoo wallaahi an guyyumaa hamisa buru hamisa tan jummaa guyyuma buru hamisaa mi jummaa fi tan keessaa jechuudha. Yoo danda'ame boonolu guyyumaa kanaawu an bakka isaa bakka gadaasan ana hidhaadhaan jedhu. Taara jechuudha
Tana senda kalau gini ana wani walla wani guru wallani iranya sila anak nakani an hida santai ini sun hida sani gebu fred aja tana wajo walla korren jara dapat ini akan ini bogudi ketan karun danu juga jara timutin jara masya Allah Abu Akmal hagal tu mulai polusin tanya bakka hundet juga kamu beyond tak seperti jara argamun wala juga ka berita takka waktu itu tapi waktu itu kayaknya me kayak asman wa kajada duai kurang ni sinjati takkan ada hasa isi resin jera angga wan regi undau kalau kana inga kamera hadi isini maradi duai kudada kedipitana kajana masih kadbe boda ta tani tiana ta jaharama jadi ta haramana jadi ta tolaga sampai tiana anggaru njero handau iriti indebsu takanati itu tapi takanya warren duaini gotanis warren kasanutani ada berita analatinis warren komenti jerakis ada berita duai beritu lupura jekailen komenti san tubus tinjira warren harawasapi hara inutin segala anak abad jekailen segala anak kasih akan di sini dia sudah yole serasa segala nama itu nama kuma takau ini juga WhatsApp dabi hari imutin segala terak kujuru dia tenaga takatakan dan kakabi dia satu man dan itu nanti berarti acuti kelas video ini sini dia begitu undau bahkan dia usulai nanti ufati itu karena kalau tu marah aku semua tiga ini lagi undau itu kamera ini istri marati ga dua tiasanin rampatin ada ammo mandaka tuladan kabalu agadara nikala nimbasa ga dua tiasan berada amma kopi gatu tiwiti assalamualaikum warahmatullahi